Lammiiwwan Ameerikaa harki caalaan dhaabbilee siyaasaa guguddoo lama keessaa tokko keessa jiran. Warra hafan keessaa kanneen walaba ofiin jedhan paartii dhiisanii kaadhimaa jaalatan filatan. Kaan immoo kaadhimamtoota paartilee xixinnoorraa dhufan deeggaran. Lakkoofsi isaanii ammamoo ta'ee qaamoleen biroon kun jecha tokko waamamu paartii sadaffaa third party jedhamuudhaan. Yeroo tokko kaadhimamtoonni paartii sadaffaa filannoo naannoo kan immoo guutuu bulchiinsaa naannoo irratti in injifatan. Dorgommii biyyoolessaa irratti garuu yeroo injifatan baay'ee miti bara 1853 irraa jalqabee pireezidaantonni filataman hundumtuu riippablikaanii yookaan dimokiraatota. Garuu paartiin sadaffaan garaagarummaan fiduu jechuu miti. Kaadhimamaan paartii sadaffaa dorgommii irratti riippablikaanii yookaan immoo dimokiraatii irraa deeggarsaa hir'isuudhaan filannoo gara tokko akka xinnaatu gochuu danda'a. Paartiin sadaffaa kun yeroo baay'ee dhimma paartilee gurguddoon lamaan tuffachaa jiran yookaan immoo haalaan irratti hojjechaa jiran jedhanii amanan irratti xiyyeeffatan. Paartiin sadaffaan deeggarsa uummataa sirriitti yoo argate yeroo baay'ee paartilee guguddoo keessaa tokko imaammata san yeroo fudhatan mul'ata.